wait. Obboleetti dhalaan qabdu. Yoon qabaadhe yoon qabuun. Fatishaa dhiisee jettee fatishaa dhiisee jettee. Okay, waan biraa na qixaaxii ishee waan laaftu. Maali immoo. Maal qixaaxu maal si qixaaxu bakka ishee qixaaxu maqallaalee si qaxxaa. Kaameraa achi deebistee hojjete deemtu ilaalaa. Taaptaa kappiliitti. Kaameraa. Ammarraa yoo dhageeffate namoota. Kaamilii taap godhaa. Qixaaxii qallaalee si qaxxaa ishee bakka asuma silaa. Serious kaameraa achi deebisii. Faamiliin si haalaalanuu atiif achi deemi as deemi mana keessa. Muluukee. Fayyaa kee jechuudha. Dhageeffadhu. Ol ka'ii. Aarree daala namoo faamiliin aarreedha badaa. Namni tiruu deemta moo diinee? Qixaaxii deemta moo namni tiruu deemta qoy. Bakka qixaaxii isaati amma kun. Qixaaxiidha ishiin taqabbaltu. Kaameraa achi deeffattee akkana zoorta. Mana As deemtee deebita. isaan na qixaaxu moo? Qoy isin nama lamaa kana qixaaxu. Nama takka na qixaaxe moo? Diinee gaafate akkasi gaafadhu. Nan gaafatin. Ijay nan gaafate dubbiin abbaa furii afaaniin nama hin qabanii na dhaggeeffadhu. Aasaa intinaa namatti mamaakin. Dhageeffadhu. Hantuuta baara irra deemu dhageeffadhu. Oromoon hantuuta baara irra deemu baara ijanii dabanii jirti. Saa walala. Saa Namaakin nutti mamaaktaa maati? maaliif jettee naan jee waan na feetuuf waan na raanaatuuf waan na si mararuuf irra taruu qabda khalaas irra tar. Yoo madara tana namoota siif qixaaxama waan ati beekatti illee si godhu. Ergas. Lakkii kana achiin taphannu. Amma mo'atamteettaa qixaaxii qallaalii kana. Kai achi deemi as naanna'ii jechuudha. Achi deemas naanna'ii dadhabaa olee barnaa jaaddooti. Kana si yaanneeti kan qixaaxii qallaalii kana si qaxxaane. Amma ilaal ati immoo qaalii kiyya goota moo qaalii isaa goota khalaas. Qaalii lam tokko hin guutuun qaalii koo malee.